Nyaata ati gootus hin nyaatu. Dhageesseen. Duuba kophaadhi jawwaa nyaataa Feetu nyaadhu feetu dhiisi. Sibtaami. Nyaata ati gootus hin nyaatu. Mana keessa taa'i. Maaliif si godhe yaa Waan barbaadu na gaafadhu. Sittin titi. Akka tikiitikiitti hin goone. Akka tikiitikii boodamoo tura keessa. Natti lafaan kaane osuma dibbiin tun gartee uummanni kaleessa naasanii qotanii. Osoo dibbiin hin bubbulle. Harga ubbeessee deebitee ifraasi geessu. Lafa mana ayyaana isaan deemu. Hin deemtu? Hayyee waan takka nyaata nyaadhu mini maqaatiin kaasin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota seenaa akkam jirtan hasanii fayyaadhaa jira hinduu gati rabbiitii ormooti qaalii bakka naaf jiraattan duudhinaaf dheeradhaadhaa naaf jiraadha wallahi bakkuma nama akkasitti ramadaan dhufe hanbeegaa. Wallahi irraa milkaa'ee akkasitti amata hedduu itti deddeebi'ee soomanu rabbiin waa godhu isiin jaa hedduu tokko naaf kadhatumadha hedduun isin jaaladha. Wallahi Oromootiyaa hedduu tokko du'aanii godhan gadalleen bee jira. Nama gadaanis mira ta'e dhukuu jira. Kaameraa keessee jira. Irraan waruun naaf hin hojjoonne. Takkanati wallahi hordoftoota fi dhaggeeffattoota alhamdulillahi anis fayyee galanni rabbii haa ga'u. Kanaaf jecha wallahi Oromootiyaa hedduun isin jaaladha. Taanatti araan kana yuutuuba seenaa kana duraan uummatu harkaa qaba. Silkii ishee sana nyaata harkaa qaba. Ammaan tana silkii ishee illee kanneen hin jira. Yuutuuba wajjin haa fudhattu ammoo dhaamsa tokkoon isiniif dhaamu dhufee jira. Yuutuuba kan jalatti illee yuutuuba jalatti viidiyoo akka isiniif waraabeetiin jira keenya. Yoo dhufeetiin jira waa'ee jireenya keenyaatii fi waa'ee araarama keenya akka itti walitti araaramnee fi akka immoo mogduu asitti walitti araarsitee hubbee fi akka ganta keenya naannoo jira. Ganta keenya kottu galii miidhagaatiin deebiinii aangoo jirtee jiru maaliyya. Jira keenya waan dheengaddaman sun haasita akka dhageessan. Tolaan haasita akka illee dhageessan. Waan tolaan haasisuuf jiru akka dhageessan. Goosisidha. Dheengadduma jechuudha. Kanaaf jecha an duraanuu isa kun jira namni tooftaan jijjiirta jira keenya. Wanna kun tokkotti amma namuu tokkotti amma dabarsan san dabarsan amma tooftaa yoo duuba dargoon takka dhufte tooftaa jechuudha karaa biraa qabatan. Karaa biraatti tooftaa narra baatan jechuudha. Kanaaf jecha wallaa jira keenya an akkuma hin jiru yoo akkasa jiru wallaalee dhiifama raataadha du'aa hin fudhata. Hedduu tokko du'aa illee nu gootanii haala kanaan manguddoon walitti isin aarsisan yennii qotanii ammaan tanaan mana hin jiru akkumaan araa dhufeeni waan isaan barbaaddu waan isin barbaaddu mana fidee fi dhufee jechuudha bakka garagaatiin jiran achuma guruu jiru bakka garagaara. Bakka horallee hin jiru bakka garagaatiin jira. Achiin galu bakkuma darbu seen buleetuma achuma daragaa kee darbu jira. Waan isin barbaaddu hunda fidee fi dhufee akkuma dhufeen ganti inni irratti bulanii akbaara hin taane waan haasaa adda addaa irratti haasanii jechuudha. Kanarra dhaabbadheetiin hanya waa fidee fi dhufee nyaata godhee nyaata hodhaan jirtu. Hangana mana keessa ishee wajjin jiraadhu nyaata mana irraa nyaadhu amanee. Nyaata waan isheetu itti godhin biraa dheengaddi dhageessan waan tolaan jiru waan haasa'u jiru jalqaba irratti ishiin tana innoo dhugaa jirtuun isin durattis himee akka wayii rakkoon takka yoo dhufte jechuudha aanee miidhee aanee akkana godhee wayii yoo rakkoo irra dhufte yoo kan didee kan isii wajjin jiraadhu isii miskiinaa namoonni hedduun gasan akka hojjetan dhugaadha miskiinummaa ishiidha. Rabbi biyyaatan garaa ishee hasa anuu beekuu hin dandeenye hamuu baataa jiru hunda garaa ishee hasa hin biyaa'u isin dhiisii isin kaasin dabataa jiru hin dhiisi. Ani moggaa taa'u kanu biraa ammatti garaa ishii akkasii beekuu hin dandeenye jira kan obboleessi ishee kan dheengatta waan jedhe keessan hayyee
Isin hin gaafadha. Deemsaa ishii dhayyiname. Akkamitti? Dangadda iddoo isa turan iddoo takka argatan namoota hedduutu waan sanarratti xaqasan dubbisaa jira. Jalqaba irratti summii nyaata tasa kaatin ajjeesaa. Akkana jee. Ajjeesaa naan jettee allakkii summii nyaata tasa hainee hin ajjeenu akka inni maatu goonaa jee irraa dhoowwee jee. Isin akkamitti lubbuu namaa balleessuu adda godhe akkamitti lubbuu namaa balleessuu adda. Akkasitti barsiitti namaamee dhaggeeffata. Hayyeen waan sirnaa. Akkasii miti. Sanbiraan amma akkamitti nyaata horattu nyaatu. Wajji nyaannaa kophaa tantee nyaatta. Maal nyaadhis wajjin? Wajji summii ani nan ajjeesa. Wanti tokko namatti hin bi'a. Waan qabu. Isha gaafa warra. Yooniin ansii wajjin nyaanne qofa shakki. Kan ansii wajjin nyaadhu. Kan ilmoo sana ishee wajjin nyaannu. Ati maal na shakkite tokko akkasitti. Amma gaafa sadiitti nama dhaggeeffatu gaafate. Gaafa sadiitti sumaatu summii itti goona. Nyaata keessatti summii godhee fi naan jedhe. Summii itti godhee akka inni du'u godhu. Isaa siin jee, inni siin jee, Mansuur siin jee, Tolaa siin jee. Summii itti godhee hin ajjeesu kan jennaan akka inni waraatu goonaa naan jedhe. Inni summii itti goonaa siin jee, Tolaa. Tolaa. Summii itti goonee jennaan siin jee. Hayyee. Haa ta'uutii maal jetteen? Ammoo sun bakka summii sannan didee qaba. Maal goonatteen? Anga bakka siiriitti goonee maraachine jeessanitti qofa jala deeme. Sayyoo eenyu jeen? San. Saayina jechuun naan jedhamu. Isumaa siin jechuun? Akkam siin jenni? Bakka siirii san yoo bakka summii san diddiyaa. Bakka summii san dinnaan bakka siirii siin jeen? Siiriin hin ajjeeftu yoo manni maraachitii jeebiiti. Subhaanallahi wallahi baatiin aaramati illee dhuftee ati ammaan kana dhaabsisii dhaabu jira. Istaghfirullahi rabbi aaram haradhu hadhaa sillachuu fituraanis. Quraan illee qaraa. Quraan qaree. Isin ilmi namaa ilmi musliima tokko hojii kana walitti hin dalagu. Maqaa musliimaa baattanii kisi hojjetanii isin nama biraa irrattu nama haa wajjin jiraatan kanaa miti haa bira irrattu akkam beektan kun handara qabdi. Asin irraa fagoo jiru tokkotti. Duuba akkamitti gaafa san jala deemuu dandeessaa? Hokkisaniif aaran qaba gaani. Hokkisaniif sitti aaran qabaa miti. Aara santu jala na oolu. Silaanillee akkasitti aara inninis akkas na wajjin ta'u hin qabu bar. Hin qabu. Hin qabu innillee akkas. Silaa inni na dhoowwi awwayinan akkobaati jetti ni danda'u akkasitti. Innis gaanuma wajji akkuma na dhaggosan aareeti eessa na hojjitee. Anis waa kanan sana na kan jaafar. Ishee kan dura ragee. Iya. Ini sini. Tolong beli saya. Tolong mas sini ke. Ini kami jadi minta. Ini mana bukti nanti jadi mau, bukti nanti akan yang tiga tuan. Jadi kan. Hokkisanii moo? Hokkisaniif annuuta bultii dhaa hin gogaa baate. Aare quban qabu walii hokkisan. Atis fuudhuuf hin deema maal jettee ofitti deemanii jirtii miti. Haala argaan hokkisan laguma bultii keessa hin jiruun. Osoo fuudhee hoo? Osoo fuudhee hoo? Osoo fuutee reekitu mana fuudheti. Fuutee eessaa gara qabdeettanii yaadattan. Fuutee malee. Fuutee osoo fuudhee. Yeroo san keessatti ishii garaa qabdu goonii keessa jiru garee. Yaman ugudan jiru. Duuba eessaa garaa qabdee haasoftan amma deebitanii. Rabbi biya. Jaahu waan tiraasii jennu jira. Itun eeguutuun dhibee kan. Akka itti dhufaa jiranitti akka fiidoo mucaa narraa marisan to'aa narraa marisan laalaa turetti ammiyyoo gosiin ture sun ta'u firaan haatu jira. Gartan fiidoo ragaadha. Subhaanallahi waan hunda gubbatti ol baanii haasofnu kan amma isii fidee dhaabii nama dhaabsisee
Maa kanaan hin dandubatin kana illee. Takkanaati. Ammoo akkuma fiidoo duratti ishiidhaaf dhaame. Akkuma fiidoo duratti ishiidhaaf dhaame sanitti jara keenya waa hedduu jira waan adda tanaan jiraachuudha. Kanaaf jecha ani haa obboleessi sunuu keessatti waan san ji'ee an akkamittiin ganaa deebi'ee wajjin jiraadha. Nyaata ishee nyaadhu. Nyaata ishee mana nyaadhu ani jirtu kana jechuudha. Nyaata kana akkamitti nyaadhu? Kanaaf jecha nyaata isheen guddee itti nyaadhu. Mana isheen keessa jirtullee keessa mana isheen keessa bultullee buluu dhugan ishee himu. Wallaahi akka as boodallee waan kanarraa darbanii fiidoo kanas biroo dheekuufi gadallee jalaambisee jechuudha. Gadallee kanarraa alatti baasee waniin dhufee fi dhaansa tokkicha kan ishee himuudhafi. Tanaaf kanaan baas booda nama tokkollee hin bi'u. Kutaanii beeni haa jiraatu kanas. Eenyu taasaa. Haa beeku wayii dhaabbanne. Anta ammoo waa'ee fuudhisaa an keessa hin jiru jedhanii. Mijuu isaan jechuudha gadda fitanii hin galu. Irraa bu'uun qabu jechuudha. Isaan deeman sheexana jechuudha. Sheexana keessa. Hawwannummaa jawan jiran keessa hundi ishee takka taphayyaa wajjin jiru takka. Wallaahi hundi ishee khalaas waan gartee qalbiin ishii wasaansa biyyatti waatti godhanii biyya wasaansa takka taphayyaa wajjin jirtu. Anuma tokkitti hidhattee waan yaman guutuudhaaf fayyaa qabdu. Ni argina hundi ishii. Anuma tokkitti hidhatte waan akkanaa kana hojjettee. Tokkoffaan sii bar sirraa jammaree. Hayyaa kanaas balleessee dhiisee dhagaan tuttuqini. Sammuun sirriin jirtu. Yaman keessatti yoo isin dhaggeeffattan illee waan takkaan godhanii dhugaa jirtu dhaggeeffadha. Tuun jaarsa gubbaan jaarsa namaa yaaddi. Tuun addunyaa tokko fayyidaati. Tuun waman jira namarra keessi. Hatta waan dhiira keessa illee tokko jira sammuun isaa jirudha. Faham tuun illee baatii aaramaa dhiifama jira keenya wallaahi yoo nutti arginu jedha hin aare. Hedduu tokko wallaahi waan garaa na gubbaa waan garaa na nyaata takka. Wallaahi waan hedduu tokko garaa na nyaata takka. Tanaan wacha uummata keenya jabaadhaati. Fiidiyoo kana haa gurmatti daawwadhaa. Sheer walii wal biraan ga'a. Ani kun maaltu waan godhe deemee akkanaan jenne guyyaan waan ishiin barbaadde qofa ni fidaaf waan daa'ima kanaan guddistu. Ni fidaa fi sanaachi karaa biyyaatiin galaan jeen. Karaa biyyaatillee hin galchu wanti galtaati. Ammoo warri biyyaa dhugaadha dabalanii ilaaluu jiran. Sagalee isaanii yoo barbaadanii isin dhageessisan. Wallaahi. Tanaan wachi jira kan nyaan akkanatti jiraatu wallaahi. Jireenya akkasii jiru kana naatu biya. Akkanaati asumaan akka ati aarree jechuun hundi isin hime. Mee iddoo ammaa danda'u godhatee kan jedhan kana badii kana obboleessa keetti balleessu moo si balleessan? Yaanii barbadii kana obboleessa fi jasanis anumaati ittiin dhaqee badii kana anumaa qaba. Obboleessa illee suma asii ittiin dhaqee. Anumaati ittiin dhaqee anumaa qaba. Yaanii filaan akkasitti itti dhaqee inni usnurraa naan jee taa'uu qaba. Innis akkasitti fuudhee naa fiiguu sana inni illee inni qaba natti fakkaatti badii gisan akka laala. Ni qaban jaanii. Illee ni qaba. Yaanii hammishii badii guddoo naa qaba. Guddoo si qabu. Hayyaa takkanaati. Ammaan tana nyaatati gootus hin nyaatu. Dhageesseen. Duuba kophaatti jiru waan nyaataa. Feetu nyaadhu feetu dhiisi. Sibtaami. Nyaatati gootus hin nyaatu. Mana keessa taa'i. Maaliif si godhe yaa? Waan barbaadu na gaafadhu. Sittin titi. Akka tikiitikiitti hin goone. Akka tikiitikii boodamoo tura keessa. Natti kan kaane osuma dibbintu gartee uummanni haleessa naasanii hodhani. Osoo dibbintu hin bubbulle
harga ubbeessee baddeebitti ifrasigees. Nama mana ayyaana isaan deemudha. Hin deemtu? Ijoollee jalaa jiran deemu. Hayyee waan takka nyaata nyaaddu midhaan mini maqaatiin kaasin. Waan barbaadde iddoo waliin gaafadhu. Waan mana isaa dhiqan. Eeggaseeti? Gaasaan achi galuu kan immoo yoo fedhe ni galta yoo fedhe ni keessa. Taayi midhaan mini hin daawwatan. Katanya kanatti akka jiran dukkan akka jiran no. Takka nanti deemna. Wantoota datti dhaggeeffata keenya wallahi gocha kan maaliif hin jeeni beekani waan itti tokko nama aarsaa takka jechuudha viidiyoo sana irratti argee jechuudha ergasii waan sana argee wanni waan shakku jiru jechuudha haasaa isaa hangasitti an viidiyoo sana illee daawwadhu akkuma isaatiin isumaan deema jiru viidiyoo sana argee bishaan jala gabbuu nuti akkana goone nyaangettee akkana waliin jennee. Ilchi takka bari dhiirti jira keenya akka dhalaan taatu amma isallee garuu gaa walitti araaramnee malee ishiis walitti nu fayyadanii deemanii malee ammoo yoo nasi amma isaan kanaa hojii fayyee amma isaan kanaa hojii hin jiraadde kan bakka itti galuun qabu yoo haadha ittiin galuu jee nan dhiisan ganti lubbuu na baasan yaa ganta kana hantiin galuu jee ifarraata ganta kana nyaatan achi dhiisee isaan kanaa hojii hin jiraatu. Yoo akkas ta'e malee halaas ammas booda deebiitiin gandaa wajjin jiraata. Deebiitiin akkana ta'a. Tana yoon jee namni ishee jechuudha bakka itti galuuf dhoowwe jechuudha. Kanaafuu yoo wanti keenya haa jiran dhugaadhaa wajjin jiraadha. Yoo wanti keenya haa jiran akkamitti haa dhuga? Dhugaadha wanti baay'een keessan akkuma ta'e isinillee nan dubbisaa. Baay'ee illee baay'ee araamaatii akkana kalaaba kaasanii wajjin jiraadhu jettan. Kanaaf wanti wallaa jira keenyaa akkan itti wajjin jiraadhu dhabee wallaalee osuma nama akka qalbiin shaakalaa qalbiitti bakka lama isaanii taatee walii jiruutiin gubbaa namaa fiigee sana argee jechuudha. Ammaa isaan garaa qabu saniif wanti akkamitti akkanaa dhiiruu jiru. Garaa qabu giseen mana dhufee ol seenu tanaan afaan gabbaan jechuudha. Gocha kanaan afaan gabbaan. Wallahi subhanallah jira keenya. Waanuma jiru wallaalee nyaata nyaadhuu jiran gattu kaameraa hodhee abbee jechuudha. Ragaadha. Nyaata sana waan isheen waan ta'e beeku. Kanaaf kun abbaan eeganii kanaaf waan bakka tana isin ibsuu barbaadee hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya wallaahi yoon isheetti nu fadhallee gaa'ela gubbaatii araaramaatii yoon karaama kiyyaa kanaanii waan sobaa takka dubbii sobaa takka illee akka isa kaa jiraadhallee jechuudha dhiyamaa na guraadha. Maaliif ilmi namaa hundi gurguraa garuu soba hin dubbanne waan dubbadde yoo dhugaadha ishiin garaa soba bakka hin jeetanitti beekadha osoo dubbii hajibaa isinitti uttuun isinitti himutti hin jiraatin yoo ishii garaa ishii keessaa gocha ammaan tana ishii nyaataan kee shakkee nyaadhu ji'a sanitti yoo nyaanni san keessatti waan takka hin dargamin nyaanni ishii kun najiba ta'e dhugaadha gama rabbitillee waan taane irra haa jechuudha. Kanaaf gocha yoo karaa kanaa'u an kanaaf gocha shakkii garuu an ifii eegu nyaadhu godhanillee wallaahi. Kanaaf jecha yoo karaa kanaan natti mul'atanis hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya dhiifama na guraadha. Abbaan tumbaatii araaramaatii wallaahi hedduu takka warreen natti mul'atanii warreen natti qalbii qabatanis karaas wallaahi hedduu takka dhiifama afaan dhiifama na guraadha. Takkaan siin jaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya viidiyoo sana shir godhaadha. Wallah keessa kun warreen haga jalqaba irraa hatanii haga didaa bakka sanatti dabataa argatan hunda sun wallah Oromootiyya naaf nuuf galatoomudha nuuf jaaladha. Takka naati isin jaa warra baatii Ramadaanaa haallee nagaan soomanii
akkasitti nagaan amata hedduu ittiin dibusan warra keessa rabbi nu haa godhu wallaahi du'aayii nu kuraadha du'aa keessanis hedduu nu fayyadaarti wallaahi isinilleen warra jechuudha amata kana jechuudha haasawwan kanallee haa biyyamaa akkas jiru haadha fi abbaa keessatti somanaa jee taa'us hamaatii jibiratti somanaa jee yaadan biyyamaa kan keessaa akkatti hamaatii isaa bira gahuu dadhaballee ni jira rabbi jechuudha karaa fitness diibee jechuudha gabaabdumatti rabbi bilisummaa baantu godhee biyyaantii hunda bakkaan isiniif haa ga'u isin jaa warra amata hedduu ramadana kana itti deebi'u rabbi nu haa godhu rabbi nagaan nu haa ga'u wallaahi rabbi ibadaa isinillee saata kasanillee rabbi isinirraa haa eebalu takkanati wallaahi rabbi biyyamatti fayyaa isin dhowuu jira kan yeroo guddaan wanni rakkoo qaba alhamdulillahi rabbi fayyaa nu kanne kanallee rabbi fayyaa isin dhowuu jirma kasatti nagaan maatii isinitti isin galcha galti umrii dheertuu maatii isinillee dhufii isin dheersee akka jechuudha riskii bareedduudha addunyaa akharallee ittiin milkootan san rabbi isiniif haa kennu isin jaa hojjeta keenya waan gaa hagaa dhumatti aadaa bataniif hedduu wallaahi naaf kaatumadha hojjetan sheer godhaadha obalbaraan gaadha tanaaf hojja asirratti gaa haasaallee isin dheerasseeti sirkiisillee kannaafi haa fudhattu tanaaf hojjame gaa waan erage hundaa gaa isinii mara amaan deemaa bakka taragaatiin deebi'a wallaahi jira keenya gaa isinillee hundaa na godhaadha amma qophii baatiin wal deemutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh